Dhaabbanni tajaajila dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa damee Naqqamtee kenna tajaajilaa fi qaqqabummaa qorichaa irratti qooda fudhattoota waliin magaalaa Naqqamteetti mari'ate. Dhaabbanni tajaajila dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa damee Naqqamtee kenna tajaajilaa fi qaqqabummaa qorichaa irratti qooda fudhattoota godinaalee torbaa waliin magaalaa Naqqamteetti mari'ateera. Dhaabbanni tajaajila dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa akka biyyaatti dameewwan 19 qabu keessaa tokko dhaabbanni tajaajila dhiyeessii qorichaa damee Naqqamtee tokko yoo ta'u, waggoota 19 dura hundaa'uun godinaalee lixa Oromiyaa 6 fi naannoo Beenshaangul Gumuz tokkoof qoricha istaandaardii isaa eeggatee gatii madaalawaadhaan hawaasaaf dhiyeessaa jira. Haa ta'u malee qaqqabummaa isaa fi kenna tajaajilaa irratti yeroo tokko hawaasa biraa komee yeroo ka'u ni mul'ata. Madda rakkoo kanaa beekuu fi tajaajila kennaa jiru irratti qooda fudhattoota waliin marii gaggeessee jira. Bara kana hanqina dhiyeessii qorichaa furuudhaaf inishiyatiiviiwwan adda addaa bocuun hojiirra oolchuun dhaabbilee miti mootummaa waliin ta'uun hojjetamaa ture kan jedhan itti gaafatamaan dhaabbata tajaajila dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa damee Naqqamtee obbo Gammachuu Fiqiruu baatiiwwan 9 darban keessa qorichawwan gosa adda addaa qarshii birrii biiliyoona 4 oliin bitee hawaasaaf dhiyeesseera jedhan. Mareen irratti mari'achaa jirru mata duree gurguddaa sadii irratti tokko qaqqabummaa qorichaa karaa dhaabbata keenyaa dhiyaatu health facility-dhaaf yookiin last mile delivery kan jennu hammam qoricha kana dhaabbata hamma dhumaatti uummata tajaajilu biraan gahaa jirra kan jedhu ajandaa tokko yoo ta'u, ajandaan keenya lammaffaan cancala dhiyeessii talaallii yookiin immunization supply chain akkamitti sirna diilalleessaa isaa eeggatee yeroo biyya galuu kee hamma dhaqee indi user yookiin immoo nama tajaajilamaa daa'ima bira ga'utti maal fakkaata sirna diilalleessaa isaa kanallee eeggateera akkamitti tiraanspoortaa akkamitti kuufamaa akkamitti geejjibsiifamaa jira kan jedhu qooda fudhattoota keenya wajjin ilaaluu yeroo ta'u, inni sadaffaa fi inni guddaan sirna dhiyeessii fedhii irratti hundaa'e committed demand kan nu jennu dhaabbanni fayyaa qorichoota fedhii isaatiin dhiyeeffatee fedhii isaa sanarra dhaabbatee immoo wilii galee wilii isaa sanaan akkaataa inni itti fudhachuu danda'u irratti hanqinoota jiran waggoota darban hanqinoota maaliitu argame waggoota isa dhufuuf immoo maaltu fooyya'uu qaba kan jedhu qooda fudhattoota keenyaa wajjin bal'inaan kan irratti mari'an ajandoota sadan kana qabna jechuudha. Akka keenyatti akka dhaabbata dhiyeessii qorichaa damee Naqqamteetti dhaabbanni kamiyyuu dhaabbanni fayyaa uummaticha tajaajilu qoricha nu bira dhufee kan hin kennineef hin jiru jechuudha. Akka biyyaatti qorichoonni hin jirre akka dameettis waan goonu hin qabnu garuu warroota jiran sana nuyi hin dhiyeessinaaf jechuudha. Karaa keenya baay'ee keessumaa bara 2018 kana relatively yeroo laallu bara 2017 irra dhiyeessiin keenya baay'ee fooyyee komeen kanaan durallee dhaabbanni fayyaa tajaajila maalillee yeroo adda addaatti kaasan sun fooyyee baay'een dhaga'amaa jiru. Hirmaattonni marichaas dhaabbatichi dhaabbata guddaa akka lixa Oromiyaatti tajaajila dhiyeessii qorichaa irratti xiyyeeffatee kan hojjechaa jiruu fi hawaasa fayya buleessa horachuu keessatti gahee olaanaa bahaa jira jedhanii kenna tajaajilaa fi qaqqabummaa qorichaa irratti hanqinaa fi komee mul'atan furuudhaaf qindoominaan waliin kan hojjetan ta'uu himaniiru. Akka godina Wallagga Bahaatti dhaabbanni PSS's naannoo committed demand supply service kan jedhamu sirna fedhii irratti hundaa'u kanaanii dhiyeessii nuyi gaafannu kwartariidhaan jechuudha kan inni kennamu. Kwartarii tokkoffaadhaan hin kennama akka xeenaa ministeeriin iskeejuulii kennuuni. Kwartarii lamaffaan hin kennama. Kwartarii sadaffaa arfaffaadhaan qoqqoodeeti jechuudha kan kennamu. Dhaabbata PFSS dhaabbata ibsaas 100% kan nuyi biraa hin arganne ayitamoota tokko nama jiraatu. Kana kanaan komiin jijjiraata garuu relatively barreen gaddaa or bara waggaa lamaan darbeerra ergii CDSS yookaan committed demand supply and system jedhamu ergi jalqabeeti persentii 60 fi isaa olii haalli qorichatti dhiyeessamaa jira jechuudha. Akka godina keenyaatti yookaan akka hospitaala waliigala Shaambuutti dhiyeessii qorichaa dhaabbileen fayyaa wayii hospitaalli keenyi forecasting yookiin gaaffii qorichaa karoora waggaatti gaafatee waggaan immoo kurmaanaa firamee kurmaanaan hin binnaa jechuudha. Bittaa nuti gaggeessinu marsaatiin waggaatti marsaa 4 binnaa jechuudha. Haa ta'uuti dhaabbanni ibsaa yookiin PFS kuni yerootti baay'ee argannu qabna yerootti baay'ee abnus qabna jechuudha. Qorichi dhiyeessin guutummaa guututti persentii 100 arganna jechuun xiqqoo namatti ulfaata jechuudha. Amma maree ganama keessattis kaasaa turre amma yoo qoricha yookiin seeftiraa yoo arganne antibaayotiksii yookiin daayikiloon immoo dhibaa
yoo filuuddi arganne waan biraan dhibaa jechuudha. Waan hundi takkaatti guutameen argamu. Kun akka hanqinaattis marii irrattis kaanee bal'inaan mari'achaa turreerra jechuudha. Rakkoo dhiyeessii fi hanqina qorichaa waliin wal qabatee jiru furuudhaaf mootummaan riifoormiiwwanii fi inishatiiviiwwan garaagaraa bocee hojiirra oolchaa jiraachuu Biiroo Fayyaa Oromiyaatti garee dhiyeessii qorichaa fi meeshaalee fayyaa hawaasaa obbo Tuujubaa Adinoo himuun kana milkeessuudhaaf qindoominaan hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Dhiyeessiin qorichaa dhaabbilee fayyaatii fi lafee dugdaati. Dhaabbilee fayyaa kana immoo dhiyeessiin qorichaa isaanii akka gahaa ta'ee argamutti immoo mootummaan sadarkaadhaan karoora baasee sana fooyyessuudhaaf hojjechaa jira. Keessumattuu bara 2018 kana baajeta dhaabbilee fayyaa keessumattuu buufataalee fayyaatiif barbaachisu naannoo 600 dhaabbilee fayyaa hundumaaf sadarkaa naannootti qabee akkasumatti immoo dhaabbilee fayyaa OR bilookii qaban immoo 1750 qabee baajeta sana immoo biiroon gadhiisee dhiyeessii sana immoo dhaabbata dhiyeessaa fi tajaajila qorichaa IPSS naannoo isaanii jiran irraa akka isaan fudhatanii taasisaa jira jechuudha. Dhiyeessii kana furuudhaaf lammaffaa irratti immoo akkuma naannootti jechuudha. Dhiyeessii qorichaa kana furuudhaaf tilmaama fedhii qorichaa dhaabbileen fayyaa dursanii kan waggaa tokko akka isaan dhiyeeffatan. Kan bara 2019 kana immoo fuula keenya duratti dhiyeessii kana bifa dijitaalaa ta'een siistemaan weebbeezii kan ta'een dhaabbileen fayyaa dhiyeessii isaanii kana gosaaf baay'inaan akka tilmaammatanii isaan dhiyeessanii gochuudhaaf hojjechaa jira jechuudha.